hariiroon Kiristoosii fi mana kiristaanaa gidduu jiru maalinni? Kiristoosiin alatti manni kiristaanaa waa'een Kiristoos keessa hin jiru taanaan, eenyummaan Kiristoos keessatti dubbatamaa hin jiru taanaan, guutummaan jireenya Kiristoos keessatti calaqqisaa hin jiru taanaan manadha jedhamti malee mana kiristaanaa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Hadheessi ijoollee waaqayyootiif qaban ceephoo yookaan qeeqa ijoollee waaqayyootiin qaban irraan kan ka'e maqaa kana kiristaana yookaan immoo kiristaanota jedhanii moggaasan jechuudha. Yoo hubatte iyyuu kan ati beektu uffata keessaa ishee dhumaa tana ishee kuula qabdu tana hamma kana beekuu hin dandeessu. Dhalli namaa maalirraa uumame? Biyyoo irraa uumame yookaan dhoqqee irraa uumame. Osoon uumamin dura maalidha jechuudha? Biyyoodha yookaan dhoqqee. Erga uumamne hoo dhoqqee jedhamna? Biyyoon jedhamna. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jettee tawaayidoon wangeelaa barsiisaa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo ameen. Maatii Waaqayyoo maatii miidiyaa Sootiriyaa biyya keessaa biyya alaa teessanii qophii keenyaa qophii dhimbiibbaa mana kiristaanaa ilaalchisee qopheessinu nu hordofuudhaaf isinoof ta'inu egaa kan jirtan maqaa Waaqayyootiin bakkuma jirtanitti akkuma lakkoofsaatii keessanitti akkam bultan akkam turtan akkam saatii kana geessanii ameen. Waaqni abboota keenya saatii kana eebbisee waan nu laateef galanni ulfinni waamicha maqaa saatiif haa ta'u. Qulqulleettiin qulqullootaa Giftinaati gooftaa qulqulleettiin Dubree Maariyaam Isoomaadhaa gariitti uumamtoota hundumaa olitti waa'ee cubbuu keenya ilma ishee kan nuuf kadhattu maqaan ishee kan kabajamee fi ol kan jedhanuuf haa ta'u. Hangafoonni ergamootaaf ergamoonni toloonni qulqulloonnis waa'ee keenyaaf yeroo hundumaa Waaqayyoon dhiifama nuuf gaafatan akkuma kennaa sanitti maqaan isaanii kan kabajame haa ta'u. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa qophii keenyaa qophii dhimbiibbaa utubaa jedhu jalatti egaati manni kiristaanaa keessatti dhugaan jiru maali? Alaati immoo kan itti darbatamu dhagaa fi eeboon kun maalidha kan jedhu sana ilaalchisne barsiisota mana kiristaanaa ciccimoo ta'anii miidiyaa kanattis ni fi affeeruudhaan egaati qophii kana gubbaarratti waan baay'ee akka barataniif akka hubatan akka qalbeeffataniif cimtanii akka dhaabbataniif akka dhaabbannuuf qophii keessatti qopheessinuudhaan har'as kana ilaalchisuudhaan barsiisaa Diyaaqoon Baacaa Nagaasaa wajjin turtii taasisnaa egaati. Barsiisaa keenya wajjin turtii nu taasisnu har'a dhimbiibbaa keenya keessatti Kiristoosii fi mana kiristaanaa akkasumas kiristaanota hariiroo gidduu kana jiru manni kiristaanaa waa'ee Kiristoosiif waa'ee kiristaanotaa gidduutti maal barsiisti? Dhugaan jiru kamidha? Warroota alaati immoo shakkitoonni immoo manni kiristaanaa keessanii waa'ee Kiristoos hin beektu, waa'ee kiristaanotaas barsiistanii hin beektu, kan isin dubbattan waan biraadha jedhanii warra kaasaniif immoo dhugaan mana kiristaanaa keessa jiru maal? Egaa mana kiristaanaa keessa maaltu jira? Dhugaan jiru akkamidha kan jedhu immoo kitaabni qulqulluun barsiisonni mana kiristaanaa dhugaan mana kiristaanaa maal jedha kan jedhu hin dhimbiibnaa. Dhugaa ishee fi kan isheen qabdu haqummaa ortodoksiin qabdu sana mul'isnaa. Warra dhimbiibbame kosii dhimbiibbame sana calallee immoo hin mul'isnaa. Isinis argitanii kan qabattan egaati. Isintu beekaa qophii keenya qophii dhimbiibbati barsiisaan keenya keessummaan keenya Daaqoon Baacaa Nagaasaati nu wajjin turan affeerraa keenya kabajaati. Miidiyaan keenya miidiyaa Sootiriyaati nu wajjin turaa isiniin jenna. Barsa keenya sa'aatii kee aarsaa gootee qophii kana gubbaarratti akka nu dhuftee affeeramtuu fi eeyyama kee waan ta'eef dhugumatti kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Sootiriyaatiin guddaa si galateeffannaa. Baga nagaan dhufte isin jechuu jaallanna. Eshi kabajamtoota miidiyaa Sootiriyaa kabajama barsiisaa keenya isinillee miidiyaa keessan keessumattuu qophii sagantaa dhimbiibbaa dhugaa manni kiristaanaa keenya qabduu fi sababa bakkeerraatii achi asitti balaqqeessa'u adda calaltanii yookaan gingilchatanii dhimbiibdanii ijoollee biraan ga'uudhaaf yookaan immoo ijoollee gaafan jedhu umurii osoo hin taane miseensa mana kiristaanaa hunda biraan ga'uudhaaf ana mucaa dadhabaa kan immoo waltajjii kanatti waan affeertaniif anis maqaa miseensa keessaniitiin maqaa dhaggeeffattoota hundumaatiin guddaan isin galateeffadha. Naaf kabajamaan isiniin jedha. Guddaa galatooma barsiisaa dhugumatti sagalee jireenyaa isin dhageessu gaduuf qabummaaf garraamummaan mana kiristaanaa amala ishee isa jalqaba akka taate egaati argaa jirra. Egaa akkuma kaasnee seensa dhimbiibbaa keenyarraa keessatti keessattuu yeroo ammaa kan hanga addunyaan darbuttis kanumatu ka'a. Waa'ee Kiristoos gubbaarratti egaati karaa hundumaanii akka ka'u beekamaadha. Kiristoos mataansaa innumti gooftaan fayyisaan keenya dubbatee jira. Waa'ee isaatiin wanta hedduutu akka ka'u addunyaan kun hanga darbutti hammanni murtiidhaaf dhufutti kun hundumtu akka jiru ka'eera. Har'as mana kiristaanaa qulqulleettii tokkittii duuka bu'eetti fundubeetti kana kan qeeqan eedoowwan baay'een duubaan jiru fayyuu caalaa dhukkubsachuu kan barbaadan baay'een jiru. Kanaatti wal qabsiisnee seensa qophii keenya akka taasisnuu fi
hariiroon Kiristoosii fi mana kiristaanaa gidduu jiru maalinni kan jedhu kaasnee qabxii tokkoffaa irratti immoo isa lammaffaatti Kiristoosii fi kiristaanota kan jedhu sin kaasna. Mee jalqaba irratti taasisnu akkatti dhimbiifnuuf hariiroon yookaan tokkummaan Kiristoosiif mana kiristaanaa gidduu jiru akka ortodoksii tawaahidootti maal fakkaata? Warroonni hariiroon qabdan manni kiristaanaa keessan waa'ee Kiristoos hin barsiistuu isin kan jettan waan biraati. Warri jedhan kun yoo eessaatii dhufanii kaayyoon isaanii yoo maali kan jedhu gingilchinee kaanaa mee dhimma kana gubbaarratti barsiisamaan jettu. Shigaan gaaffii baay'ee bareedaa fi murteessaa ta'edha. Hamma Waaqayyo nu gargaare, hamma Waaqayyo nuuf ibsa egaa waliin baranna jechuudha. Gaafa kana jennu dubbiin Kiristoos yookaan immoo hariiroon mana kiristaanaa fi Kiristoos gidduu jiru, hariiroon kiristaanotaa fi Kiristoos gidduu jiru daqiiqaa muraasatti yookaan immoo sa'aatii ammaa nuti miidiyaa kanarratti haasa'aa jirru kanatti waan dubbatame yookaan immoo ibsamee dhumudha jennee miti jechuudha. Haa ta'u garuu hamma tokko waan beekuu qabnuu fi waan beeknu irraati akka dhaloonni immoo beekuuf hamma tokko irraa qicu wanta jedhamu yaa galaana irraati bishaan maankaadhaan akka fal'aanaan akka gudduksu sana jechuudha. Sababiin isaa mana kiristaanaa gaafa jennu dhimmi bal'aa fi iddoo guddaan guutummaa guututti bu'uuraatii hanga baaxii isheetti yookaan immoo hanga bantii isheetti Kiristoosidha wanti ta'eetii fi kanadha iddoo kanadha jennee selekti goonee waan muraasa fuunee wanti dubbannu hin jiru jechuudha. Sababiin isaa manni kiristaanaa mana kiristaanaa gaafa jennu Kiristoosin alatti immoo homaayyuu miti isheen. Manni kiristaanaa Kiristoosin alatti maalidha? Manadha jechuudha. Amma mana keessa jiranitti. Mana kiristaanaa jechuun dandeenyu kana. Akka manaatti manadha. Akka moggaasaa yookaan immoo maxxantuu wayii gaafatti ilaannu immoo ibsituu wayii gaafatti ilaannu immoo istuudiyoo jirra. Malee mana kiristaanaa jechuun dandeenyu jechuudha. Mana kiristaanaa kan jennu garuu hojiin Kiristoos, maalummaan Kiristoos, eenyummaan Kiristoos, amalummaan Kiristoos keessatti kan ifu, keessatti kan mul'atu, keessatti kan barsiifamu, keessatti kan ragaa ba'amu jechuudha mana kiristaanaa jechuun. So Kiristoosin alatti gaa manni kiristaanaa waa'een Kiristoos keessa hin jiru taanaan, eenyummaan Kiristoos keessatti dubbatamaa hin jiru taanaan, guutummaan jireenya Kiristoos keessatti calaqqisaa hin jiru taanaan manadha jedhamti malee mana kiristaanaa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Egaan guutummaa gara kanaatti osoo hin galiin dura dhimuma mata duree kanaa dubbii Kiristoos gaafa jennu yookaan immoo waa'ee Kiristoos ilaalla gaafa jennu maal jechuu keenyadha. Waa'ee Kiristoos gaafa jennu Kiristoos maalidha? Eenyudha Kiristoos? Siriimtisa kan jedhu sana jalqabuma irraatii kaafnee yoo ilaalle baay'ee bareedaa ta'een amanaa. Bu'uuruma kanaan dubbii Kiristoos yookaan immoo waa'ee Kiristoos gaafa jennu amalummaa isaa fi eenyummaa isaati. Eenyummaan waan biraadha, amalummaan immoo waan biraadha jechuudha. Kallattii lamaan ilaaluu dandeenya. Eenyummaan isaa Kiristoos eenyudha? Hiikuma maqaa isaa irraa kaasee Kiristoos jechuun maqaa akkamiiti? Kan jedhu lammaffaan immoo amalummaan isaa amala akkamii qaba? Kan jedhu tariitii gara fuulduraattis kaasuu dandeessu akka gaaffiitti garuu bu'uuruma seensuma barnoota keenyaatiif yookaan marii keenyaatiif dhimmi Kiristoos maal fakkaataa kan jedhu gaafa kaafnu Kiristoos marraati bu'uuruma irraa qabu bareedaa waan ta'uufidha. Egaan gara mana kiristaanaatti gaafa dhufnu manni kiristaanaa Kiristoosiin wajjiniin hariiroo akkamii qabdi yookaan walitti dhufeenya akkamii qabdi jennee gaafa laallu eenyummaan mana kiristaanaa, maalummaan mana kiristaanaa, calaqqisni mana kiristaanaa, miidhagni mana kiristaanaa, faayi mana kiristaanaa Kiristoosidha. Kiristoosidha jechuudha. Itti aanee Kiristoositti aanee Kiristoosiif jecha kan eenyummaa isaanii dhiisan. Eenyummaa isaanii dhiisanii eenyummaa Kiristoosiin addunyaa kanaaf kan mul'isan. Kabaja isaanii dhiisanii kabaja Kiristoosiin addunyaadhaaf kan mul'isan. Akka Daawitii keessatti of ilaallutti Kiristoosiin isaaniin keessatti kan ilaallu qulqulloota Waaqayyoodha jechuudha. Itti aanee miidhagina mana kiristaanaa kan ta'an. Inni jalqabaa garuu dorgomaa kan hin qabne, madaala kan hin qabne, filadhuu kanaaf filannoodhaaf kan hin dhiyaanne miidhagina mana kiristaanaa kan hundee fi gulilaatii yookaan immoo bantii mana kiristaanaa kan jennu eenyudha? Kiristoosidha jechuudha. So maqaamti sun iyyuu isarraa mogga'e waan ta'eef mana kiristaanaa gaafa jennu kiristaanadha. Manaa fi kiristaana jiramtiire. Akkuma jalqaba kaasuu yaale manni manumadha. Noormaalii namni kamiyyuu keessa jiraachuu kan danda'u manadha jechuudha. Maxxantuun itti aanu immoo yookaan moggaasni maqaan itti aanu immoo kiristaana kan jedhudha. Maqaan kiristaana jedhu kun immoo maalirraa dhufe kan jedhu Kiristoos duukaa warra bu'an, Kiristoositti warra amanan, Kiristoosiif warra jiraatan, Kiristoosiif jecha warra ari'ataman, Kiristoosiif jecha warra jibbaman, Kiristoosiif jecha warra hadheeffaman maqaa isaan kun ittiin waamamanidha jechuudha. Sababa Kiristoositti amananiin, sababa Kiristoosiin waaqessaniin, sababa Kiristoosiif jilgeenfataniin yookaan isaaf bitamaniin, isaaf hoogganamaniin
maqaan isaan ittiin waamamanidha jechuudha. Maqaan kanaan kan waame immoo eenyudha? Diinotadha jechuudha. Hojii ergamootaa yookaan immoo hojii duukaa bu'ootaa kan jennu ergamoota kan jennu jechuudha. Ergamoota warra lafarraa warra fooniiti jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti caqasa kana arganna jechuudha. Maqaan kiristaanota jedhu kun yookaan maqaan kiristaana jedhu kun akka inni laatame. Eenyuun laatame? Warra faallaa ta'een laatame maqaan kun jalqaba jechuudha. Malee warra amantootaan yookaan immoo warra Kiristoositti amantu maqaa kana moggaafate jalqaba osoo hin taane warra diinatu jibba ijoollee waaqayyootiif qabaniif hadheessi ijoollee waaqayyootiif qaban ceephoo yookaan qeeqa ijoollee waaqayyootiin qaban irraan kan ka'e maqaa kana kiristaana yookaan immoo kiristaanota jedhanii moggaasan jechuudha. So maqaan kiristaana jedhu achii dhufe jechuudha. Kiristinaan gaa yookaan kiristaana kan jennu warra Kiristoositti amananidha. Mana kiristaanaa kan jennu immoo warroonni Kiristoositti amanan kun warroonni abboommii Kiristoos eegan ajaja Kiristoos eegan akka Kiristoos jiraatetti jiraatan waan Kiristoos jaallatu raawwatanii warroonni jiraatan kiristaana warri jedhaman Kiristoosiif warri jibbaman Kiristoosiif warri ari'ataman kun bakka isaan itti walitti qabaman yookaan immoo bakka isaan itti wal ga'anidha jechuudha mana kiristaanaa gaafa jennu jechuudha. Mana kiristaanaa egaan hiika sadiin ilaaluu dandeenya akka barsiifata mana kiristaanaa keenyaatti yookaan immoo akka barsiifata mana amantaa keenyaatti maqaa mana kiristaanaa jedhu bakka sadiitti qoodanii barsiisu abboonni keenya jechuudha hayyoonni. Inni jalqabaa dhuunfaa namaa yookaan immoo namni dhuunfaan jireenyumti keenya namni tokko ofiisaatti mana kiristaanaa isin akka mana qulqullummaa waaqayyoo taatan hin beektaniire jedha qulqullichi Phaawulos jechuudha. Kanaaf namni mana kiristaanaati. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo laphee keenya keessa bulaa jechuudha. Jireenya keenya keessa waaqayyo jiraa jechuudha. Bakki waaqayyo bulu yookaan immoo bakki bultoo waaqayyoo ta'e kun mana qulqullummaa yookaan immoo mana kiristaanaa jedhamee hin waamama sadarkaa jalqabaa irratti jechuudha. Sadarkaa lammaffaa irratti mana kiristaanaa kan jennu walitti qabama kiristaanotaati. Jalqaba xuquuf akkuma yaallee kiristaanota kan jennu warra Kiristoosiif jibbamanidha jenneerra. Isaan kun gaafa walitti qabaman fakkeenyaaf jalqabaa maatiiwwan Kiristoos kan jennu duuka bu'oota 12 qulqulloota dubartoota 36 fi gargaartota 72 kan jennu isaan kun walitti maatii 120 turan. Isaan kun walitti qabamni isaanii Tsiraasiyoonitti kan fakkeeffamtu mana Maariyaam haadha Yohaannis yookaan immoo haadha Maarqos wangeelaawiitti kan walitti qabaman turanidha jechuudha. Walitti qabamni isaanii kun maatiidha maatii yookaan immoo tokkummaa kiristaanotaa jedhamee waamamaa ture jechuudha. Tokkummaan kiristaanotaa kun maal jedhama? Mana kiristaanaa jedhamee waamama. Sababiin isaa maaliif? Gaafa kiristaanonni yookaan immoo warri Kiristoositti amanan gaafa walitti qabaman iddoo isaan walitti ga'anitti bu'uuruma gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo fooniin biyya lafaarra deddeebi'aa turetti bakka isin 2 fi 3 lama sadi sanaa olis taatanii walitti qabamtanitti ani maaliin godha jedhe gidduu keessanitti argamaa jedhe. Kanaaf maqaa waaqayyootiin maqaa Kiristoosiin gaafa walitti qabamnu gidduu keenyatti argama. Gidduu keenyatti argama jechuun maal jechuudha? Hin galateeffamanu gidduutti, hin waaqeffamanu gidduutti. Ulfinni isaa inni samiirra ta'e nu birattis hin ta'a. Jaalalli isaa inni samiirra jiru nu gidduuttis hin ta'a. Fedhiin isaa inni samiirra jiru nu gidduuttis hin ta'a jechuudha. Yeroo sana egaa maaltu ta'a? Mana kiristaanaa jedhamna jechuudha. Iddoo walitti qabamni sun mana kiristaanaa jedhama jechuudha. So lammaffaa irratti sadarkaa lammaffaa irratti mana kiristaanaa kan ilaallu walitti qabama kiristaanotaa yookaan immoo gamtaa tokkummaa kiristaanotaa jennee hiikna jechuudha. Bu'uura manni kiristaanaa nu barsiiste mana kiristaanaatti akkas jedha waan ta'eef. Inni sadaffaan gamoo mana qulqullummaati. Bakka itti qulqulloonni dhaqanii waaqayyoon waaqeffatan, bakka waaqeffannaa, bakka galanni itti dhiyaatu, bakka aarsaan itti dhiyaatu, bakka itti namni dhaqee boqotu, gadda isaarraa dhaqee gammachuu argatu, dadhabbii isaarraa dhaqee itti aara galfatu, boo'icha isaa dhaqee itti gara kolfaatti jijjiirratu, dhiphina isaatti dhaqee aara galfii argatu yookaan boqonnaa argatu mana kiristaanaati jechuudha. Addunyaa kanarraa magaalaa kooluu kan jedhamte jechuudha. Betelee kiristaanotaaf keessumatti kiristaanotaaf magaalaa kooluu kan jedhamte addunyaa kanarraati mana kiristaanaa qofaati jechuudha. Sababiin isaa addunyaa kana keessatti qormaanni hedduun waraansi hedduun gaafa nutti baay'atu gara mana qulqullummaadhaan aara galfanna jechuudha. Boqonnaa arganna jechuudha. Ishee jalatti kooluu gallaa jechuudha. So mana kiristaanaa kan jennu gamoo kanadha. Gamoon kun ijaaramee maqaa qulqullootaatiin ta'uu danda'a, maqaa waaqayyootiin ta'uu danda'a. Walumaa galatti ibsitu amantichaa maqaa ta'een erga hundeeffame yookaan ijaaramee booda qulqulloota abbootaatiin eebbifamee tajaajilaaf kan oolu kabajamaan foonsaa fi qulqulluun dhiigasaa ijoollee isaatiif yookaan maatii isaatiif miseensa isaatiif kan keessatti dhiyaatu mana qulqullummaa yookaan immoo mana kiristaanaa jenneetu waamna jechuudha. Erga hiika kana sadan itti laanneeti bu'uura mana kiristaanaatiin hiika kana sadan erga itti laannee
Kiristoosii fi kiristaana gidduu yookaan kiristoosiif mana kiristaanaa kiristoosiif kiristaana gidduu immoo hariiroo akkamii jira kan jedhutti gabaabsine yoo dhufne gaarii ta'a sa'aatii keenyattis fayyadamuuf jechuudha. Achuma gaaffii goonee dhufna. Guddaa si galateeffannaa barsiisaa keenya dhugumatti sagalee jireenyaa si dhageessisu. Egaa mana kiristaana keessatti guddachuun dhugaa kana hubachuun sagalee waaqayyoo dhugummaa madda isheedhaa dhaggeeffachuun manni kiristaanaa kan isheen barsiistu dhugummaan isa kanadha. Jalqabas akkuma kaastee waa'ee Kiristoos nuti dubbannee miti qulqulloonni fi ergamoonni yoo dubbataniyyuu waa'ee Kiristoos hunda beekuu akka hin dandeenyu yookaan immoo waa'ee waaqummaasaa amalummaasaa beekuu hin dandeenyu. Qulqulluun Atinaatiyoos inni Iskandariyaa maal jedhaa waa'ee Yohaannis boqonnaa Isaayyaas boqonnaa 6 gubbaarratti kan kaasu waa'ee teessoo guddaa irratti waaqayyoon argee mana qulqullummaasaa sana hundumaa mana qulqullummaa sana guuteera uffanni isaa jedheeti kaa'amitiire. Yeroo kana kaasu ilaali mana kiristaanaa namni waa'ee Kiristoosis ta'ee waa'ee waaqummaa tokkummaa sadummaa waaqayyoo nan beeka jedhee amalummaa waaqummaa malakooti isa jedhu sana nan beeka yoo jette hamma dhumaattiyyuu hamma gadi buutee jechuudha. Yoo hubatteyyuu kan ati beektu uffata keessaa ishee dhumaatana ishee kuula qabdu tana hamma kana beekuu hin dandeessu. Maaliif onaan jettee koola kochoo kirubeetiin hundumtuu kirubeetiin uwwifameera waan ta'eef ati kan beektu hamma fedhe hamma dhumaatti jireenya kee guutuu waa'ee waaqummaa baratte taanaan ishee dhumaa tana beekuu dandeessa yoo ta'e hamma kana geessaa kaansaa kochoo kirubeelii maal ta'eera uwwifamee jira waan ta'eef kanaaf waa'ee Kiristoos hamma kanaayyuu haasa'uudhaaf amma xiqqoo kana ibsuu kan dandeessu mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo duwwaadha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dhugaan jirus maalidha jalqabas fiddee kan dhufte waa'ee Kiristoos addunyaaf kan mul'iste mana kiristaanaa ortodoksii miti yoo namni jedhe kana nama miti seexanni haaluu hin danda'u. Maaliif qormaan isaa hardhas borus iftaanis gara fuulduraatti yeroo hundumaa xiyyoosaa mana kiristaanaa irratti kan inni yeroo hundumaa darbatu dhugaan Kiristoosiif kiristaanota gidduu jiru akka adda ba'uuf miti. Garuu Kiristoos maal jedhe? Inni kun yaa Kiristoos yaati Phexros maalittiin jedhe ati kattaadha mana kiristaanaa koos asirratti nan ijaara. Kanaaf balbaloonni ibidda bara baraas maaliin godhan jedhe hin danda'an jedhe miti. Balballi ibidda bara baraa jechuun miti addunyaa kana keessa warra kaan amma shakkitoota ishee xixiqqoo amma reefu guddatanii daandee fi afaan hiikkachuu hin dandeenye kana miti. Miti warra amantaa maleeyyii kana miti. Balballi ibidda bara baraa otoo baname amma bilbala ibidda bara baraa yaadadhu meecha keessatti kan hin dhaabne raamoonsaa kan hin mugne ibiddisaa kan hin dhaabne jennami. Isaan balbalochi otoo banamaniyyuu itti dhangala'an ta'eeti mana kiristaanaa maaliin godhan hin danda'an. Kan hundeesse eenyu waan ta'eef isa mataasaa waan ta'eef mana kiristaanaa dhiiga isaatiin jennamiti kitaaba dubbata kan maragaa bana dhiiga isaatiin kan hundeesse mana kiristaanaa isaa akka eegdaniif isiniin paappaasota argite taasisee kan isin muude. Waa'ee keessaniif waa'ee hoolota kanaas of eeggadhaa erga namni deemeetii booda yeeyyiiwwan hoolota kanaa fi garaan laafne ni ka'u yeroo baay'een sinitti hima ammas yeroo sadaffaan sinitti hima bu'aa sinitti himan jedhee qulqulluun Phaawulos hojii duukaa boota boqonnaa 20:28 gubbaarratti. Kanaaf amma dhugaan ati kaastee waa'ee mana kiristaanaa hiikaan ishee jalqabaa kaasee amma dhumaatti jala kaasee amma gubbaatti bu'uura isheeti kaasee amma fannootti itti dhaqnee gaafa laal dhumni ishee fannoodha manni kiristaanaa. Maali mee haa jennuuti kan hundumaati manni kiristaanaa kan qabdu mee keessa isheen seenne balbala ishee irraatii kaasnee guutuu ishee irraatii kaasee dallaa ishee irraatii kaasnee gaafa dhufneeti ilaallu manni kiristaanaa kan hojjetamte jalqabas Filiphisius gubbaarratti mana kiristaanaa maqaa qulqulleettii Dubree Maariyaamiitiin dhagaa sana walitti baqsee tokko taasisee kan hundeesse Kiristoos miti ofiisaatii bu'e. Waamee Phexrosiif dhufee akka dhufu Barnaabaas fi Phaawulos faan dhufanii waa'ee warrootan amannee kana Kiristoostti gaafa deebi'an warroonni isin waaqa tolfamaadha waaqessu. Waaqni isaan waaqessaa waaqa tolfamaadha. Manni isaan deeman mana waaqa tolfamaati. Hojiin isaanii akkasuma deebi'aa Kiristoosiin dinqiitti agarsiisanii waa'ee Kiristoos barsiisan. Akkas taanaan nutoo mana waaqeffannaa barreerra waan ta'eef amalli keenya bartee sana qabnaa achiin dhaqinaa yoo nuun jettan mana nu ijaaraatti jedha. Achiin dhaqinaa yoo nu dhoowwitan mana isa biraa nu ijaaraa mana Kiristoos jaallatu. Mana isin jaallattanii manni isin jaallattan immoo kan Kiristoos eega ta'eeti nu inni ijaartaniittu mana isaas immoo nu ijaaraa keessatti waaqeffannatti hin jennaan Phexrosin waaman. Phexrosin waamuun maalidha? Phaaphaasiidhaan ala episkoopoosiidhaan ala eeyyama kanaatiin ala manni kiristaanaa ijaaramuu dandeessi? Bakka barbaaddetti addaraasha bantee mana ona keessatti iyyuu dandeessaa? Hin dandeessu seera qabna. Seera kanaanis Phexros maal godhe kadhannaa taasise. Kadhannaa inni taasise kanaanis Waaqayyo Kiristoos dhufee dhagaa ishee jalqabaa sana sadeessa walitti fidee dhagaa sana baqsee humna waaqummaa isaatiin ni danda'a.
akkuma xalaa Yordaanoo keessatti baqsisanatti dhagaa sana baqsee tokko taasisee mana kiristaanaa sana eebbisee maqaa haadha isaa qulqulleetti Dubree Maariyaamiitiin mana kiristaanaa ishee jalqaba Filiphisitti ijaarsee miti. Kanaaf kenneefira tokkummaa dhagaan sadeen sun maaliif baqan yoo jenne tokkummaaf sadummaa amalummaa Waaqayyoo keessa jiru. Waaqayyo Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluudhaan tokko taasisuusaa tokkummaa isaadha. Sadummaan sadu kana hundumaa gaafa taasisu manni kiristaanaa Ortodoksii taate tokkummaan ishee akkuma ati kaase dhagaan sun amma hiika sadaffaarratti laatteetta. Kiristoosiin nuti qaama isaati jennee jirra. Nu'ii fi Kiristoos walitti bakka tokkotti argamuu kan dandeenyu immoo mana kiristaanaa gamoo taate kana keessattidha. Mee waa'ee gamoo kanaatti wal qabsiistee waan guddaa akka kaasnu barbaanna. Keessattuu manni kiristaanaa keessan gaafa jedhamu nu'ii argan waan ta'eef iccitiin arguus hin danda'an warroonni amantaa hin qabne yookaan immoo shakkitoonni kuni nu arguu hin danda'an dhagaatu itti mul'ata yeroo hundumaa. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni yaadni isaanii dhagaa ta'e namoonni ijji isaaniis dhagaa ta'e hundumti isaanii wanti isaan argan yeroo hundumaa maali dhagaa argu. Kanaaf mee dhaguma sanayyuu iccitiin achi keessa jiru mee mana kiristaanaa gaafa laallu ol jettee gaafa laaltu fannoo argita yeroo hundumaa. Mee waa'ee fannootii fi mana kiristaanaa kanaaf Kiristoos wajjin wal qabeetii mee kana immoo dhimbiifnee adeemnu barsiisa maal jettu? Yaada ajaa'ibaati dhugaa dubbachuuf Waaqayyo sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Amiin wajjin. Yaada ijoodha jechuun barumsa giddu galeessa yookaan barumsa bu'uuraa mana kiristaanaati kun. Jalqabumaa kaafne akka dubbanne jechuudha. Barumsa bu'uuraati kan isin kaastanis waan manni kiristaanaa irratti hundeeffamte bu'uura mana kiristaanaatidha jechuudha. Kanumaan kaasnee gamoo yookaan immoo dhagaarraas haa ta'u biyyoorraas waan adda addaarraati warqirraas ijaaramu. Warqees dhoqqeessaa ta'u. Dhoqqeessaa ta'u waan barbaade iyyuu haa ta'u erga ta'ee boodadha. Rizaaltii isaa yookaan immoo erga wanti sun xumurame boodadha kan nuti ilaallu malee biyyoon biyyoodha dhagaan dhagaadha silumayyuu jechuudha. Mana kiristaanaa dhiisaa mana kiristaanaa dhiifnu amma nuti nu yoomte jechuudha. Bu'uura mana kitaabni qulqulluun nuun jedhuun barsiifata mana kiristaanaatiin dhalli namaa sasaayinsiin jedhu osoo hin taane samanni kiristaanaa jettu isa dhugaa fi isa sirriidhaan dhalli namaa maalirraa uumame biyyoorraa uumame yookaan dhoqqeerraa uumame. Osoon uumamin dura maalidha jechuudha? Biyyoodha yookaan dhoqqee. Erga uumamne hoo dhoqqee jedhamna? Biyyoon jedhamna. Maal jedhamna? Nama jedhamna jechuudha. Kanaaf tariitii namoonni gaafa mana kiristaanaa gamoo argan dhagaatti fakkaatu akkuma isin kaastan isa biyyoo arganis biyyootti fakkaatu eessa akka dhufan dhufaatii isaanii iyyuu warra hin beekne jechuudha. Bu'uuruma kitaaba qulqulluutiin seenaa isaanii iyyuu eenyuun ofuma isaanii iyyuu hin beekanii jechuudha. Waa'ee waan qaama kan biraa mitiitii ofuma isaanii iyyuu jechuudha. So kanaaf dhagaan dhagaa ture kaleessa sirriidha. Biyyoonis biyyoo ture. Erga hojjetame yookaan immoo akka ta'utti waan ta'uu qabuuf erga hojiirra oolee booda garuu hin jijjiirrata maqaas ta'ee eenyummaa isaas maalummaa isaas qaama isaas hin jijjiirrata jechuudha. So kanaatiif manni kiristaanaa bu'uura ishee isin akkuma kaastanii bu'uurri mana kiristaanaa inni jalqabaa fannoodha qaraaniyoodha. Qaraaniyoo irrattidha manni kiristaanaa kan isheen hundoofte jechuudha. Qaraaniyoo dura hin turre manni kiristaanaa. Bakki galateeffannaa, bakki waaqeffannaa, mikuraab kan jedhan sirna waaqeffannaa yookaan sirna galateeffannaa Ayihoodotaa keessatti magaalaa Yerusaalem keessa akka ture kitaabni qulqulluun isin kaa'a seenaan adda addaa isin kaa'a. Garuu mana kiristaanaa hin turre inni jechuudha. Gaaddidduu ture. Isaaniif bakka waaqeffannaa isaaniiti bakka keessattis daldalaa turanii beekamaadha. Waan hundumaa keessatti hojjetaa turanii gaaddidduu mana kiristaanaati. Isa dhugaa miti jechuudha. Manni kiristaanaa isheen dhugaan garuu kan isheen hundoofte qaraaniyoo irrattidha jechuudha. Kanaaf qaraaniyoo irraa addan baatu manni kiristaanaa. Maaliif qaamni tokko yookaan immoo wanni tokko hundeeffama isaa irraa yoo gadhiise ka'umsa isaa yoo gadhiise galma isaa yookaan ga'umsa isaa hanqata jechuudha. Ka'umsi ishee Kiristoosidha. Ka'umsi ishee qaraaniyoodha. Wanna ta'eef qaraaniyoo gadhiisuu hin dandeessu manni kiristaanaa. Kiristoosin irraa adda ba'uu hin dandeessu. Maaliif? Ka'umsa ishee Kiristoos qofa osoo hin taane ga'umsi ishee eenyu ta'uu qaba? Kiristoosidha wanna ta'eef jechuudha. Ergama ishee isa biyya lafaarraa, kaayyoo ishee isa biyya lafaarraa gaafa xumurtu eessa deemti? Gara Kiristoositti sassaabamti yookaan gara Kiristoos dhatti wanna ta'eef jechuudha. Amma mushirricha yookaan immoo misirroo kan jennu isa eeggataa jirti. Biyya lafaa kanarratti yookaan immoo addunyaa kanarratti teessee kan isheen tajaajila laattu yookaan immoo hojii isheen asirratti hojjettu ergamni isheen asirratti baatu hanga misirrootti dhufudha. Qaraaniyoo irratti gaafa Lenginoos kan jennu cifraan yookaan immoo loltuun inni ija jaamaa ture sun erga Kiristoosin fannisanii erga lubbuun isaa foon isaa iyyuu adda baateetii booda kabajamtuun lubbuu isaatii gara si'oliin kabajamaan foon isaa immoo gara awwaalaa osoo hin deemin dura lubbuun isaa garuu adda baateetti kabajamaan foon isaa fannoo marra jira. Kabajamtuun lubbuu isaatii garuu gara si'ol deemti.
osoo Yoosefii fi kabajamtoonni Yoosefii fi Niqoodimoos achirraa buusanii hin kafaniin hin awwaalin dura gara xumuraarra dhufe loltuun kun waan barbaadan erga isaan godhanii waan irratti raawwachuu qaban jibba isaaf qaban waan hundumaa hanga daariitti yookaan hanga caafitti erga agarsiisaniiti xumura irratti erga fannisanii raawwata jedheenis Wangeela Yohaannis irratti dubbatee erga lubbuusaa kabajaan kenneeti booda dhufe namni kun jechuudha. Isa dhufe immoo jaamaadha waan ta'eef hin argu wanta ta'es hin beeku qabanii matti geessan yaa'u beekna baay'een keenya qaroo dhabeessa naannoo keenya jiranis akkamittiin akka isaan deeman jechuudha. Ija tokko jaamaadha jedhu garuu Langinuusi ija tokko loltuu isaaniidha waan ta'eef. Loltuu isaaniidha. Kanaaf ija tokkotu isa jaamaa ture. Kanaaf gara sana deemuun dirqamaadha. Warri Kiristoos irratti tuffii fi hammeenya hin kaasne nu keessatti lakkaa'amu manni isaanii haa diigamu jireenyi isaaniis haa badu jedhamee labsii waan labsamee namni kun muuxannoo kana qaba waan ta'eef hafuus hin danda'u dhaquus hin sodaati. Akkanaafneef hin sodaata mana isaatti bada jireenya isaatti bada. Akka deemuuf immoo waa'ee Kiristoos bareera keessisaa jedha. Kanaaf eega du'ee booda rakkoon qabu silaa yaada jedhuun akka deemees abbootiin hin dubbatutti dabala. Dhugaadha. Innaa namni kun gara kana deeme gara gooftaa deeme jechuudha. Deemeetu du'uusaa fi saabadha amma akka inni du'eef akka inni jiraate mirkaneeffachuuf gara sana deeme. Erga du'ee dhimma hin qabudha. Erga ittis hin lakkaa'amu yookaan immoo ani cubbuu sana keessaa hirmaannaa hin qabu kan jedhu ilaalcha sanas qabatee deeme. Erga achi ga'ee booda kan inni waraaneef garuu abboonni akka jedhanitti du'eera moo jira laata jedhee mirkaneeffachuufidha. Du'eera moo jira laata jedheetu mirkaneeffachuuf gaafa inni waraanu cinaacha gooftaa keenyaa keessaatii bishaan qulqulluu fi dhiigni qulqulluun ni ba'e. Qulqulluu keessa qulqullummaatu ba'a. Qulqulluu keessa qulqulluu ba'a waan ta'eef kan mudaa hin qabne keessa waan mudaa hin qabne ba'a waan ta'eef jechuudha. Yeroo sana akkuma ba'een ija isaa isa jaamaa sana irratti cophee jedha. Gaafa irratti cophu iji isaa sun hin banameef. Innis addunyaa kana arguu danda'e jechuudha. Egaan manni kiristaanaa achiidha kan isheen hundeeffamte dhiiga sanaanidha. Akka barsiifata mana kiristaanaa keenyaatti gaa guyyaa Kiristoos fannifame sanaa cinaacha isaa keessaas miila isaa keessaas walumaa galatti qaama isaa keessaa dhiiga dhangala'e sana hangafa ergamootaa keessaa tokko kan ta'e qulqullichi Uraa'eliin xoofoo yookaan immoo waancaa ifaatiin waancaa abiddaatiin dhiiga gooftaa sana sodaadhaan miila isaa jalatti jilgeenfatee qeensiilii yookaan immoo fakkii qulqulluu Uraa'elis yoo laalle siqlatii yookaan fannoo gooftaa keenyaas yoo laalle miila isaa jalatti argina jechuudha. Sana booda ergaa qeenseetii addunyaa kanarra facaase jedhu abboonni barsiifata mana kiristaanaa. Addunyaan kun yeroo sana qulqulloofte. Addunyaan kun yeroo sana lammaffaa uumamte yookaan lammaffaa dhalatte jechuudha. Waa madiranii tagabbir faasigaa. Taasifaa badama Kiristoos. Dhiiga Kiristoosiin qulqullooftee gammachuu taasiste. Hin gammaddee jedha. Hin qulqullooftee waan ta'eef. Kana booda cubbuun addaamiin dhufe yookaan abaarsi addaamiin dhufe sun isheerraa qulqullaa'eera waan ta'eef. Kan eenyu taate kan Kiristoos taate waan ta'eef jechuudha. Namoonni Kiristoosiin akka inni dhufetti yookaan kaayyoo inni dhufeef simachuu baatan yookaan simachuu didan yoo jiraatan iyyuu Kiristoos garuu kaayyoo dhufeef hin hambifne. Raawwateera jechuudha. Addunyaa qulqulleesse. Manni kiristaanaa akka hundooftuuf taasise jechuudha. Kiristaanaa isheen jalqaba akkamitti hundoofte kan jedhu walitti qabamni akkuma dura kaasnedha. Manni kiristaanaa isheen gamoon immoo isheen jalqabamu akkamitti hundoofte kan jedhu immoo barsiisaan amma kaastaniittu. Egaan walumaa galatti manni kiristaanaa guyyaa sanaa kaastee yeroo sanaa kaastee hundoofteetu ergama Kiristoosiin raawwatte jechuudha biyya lafaa kanarratti. Ergama Kiristoos isheetti kenne wangeela fayyinaa, wangeela jireenyaa, wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabdi jechuudha. Maal gooteef Kiristoos wanta hundumaatiin qaama isheerraa kaastee jechuudha. Afaaniin qofa osoo hin taane jireenya isheetiin. Jireenya isheetiin gaafa jennu qaamni ishee akkuma dura isin kaastan jalaati hamma gubbaatti hanga jalaatti gaafa ilaallu gamoon sadarkaa gamootti yoo fudhanne jechuudha. Kiristoosiin lallabdi. Fayyina laatti. Jireenya laatti jechuudha. Fayyina foonis fayyina lubbuus laatti jechuudha. Fayyina foonii namni dhaqee tsabala dhugee yookaan bishaan qulqulluu kan jennu jechuudha. Imnatii yookaan immoo biyyoo qulqulluu, awwaara qulqulluu kan jennu jechuudha. Sana fudhatee dhibee isaa foonii irraatii fayya jechuudha battalumatti. Isa kana hedduun ragaa ba'uu danda'u jechuudha. Nutis dhugaa baatota jechuudha kanaaf. Inni kan biraan garuu fayyina lubbuu immoo ilaatti. Fayyina lubbuu immoo akkamitti ilaatti? Wangeelan barsiisti. Waanuma gooftaan yeroo biyya lafaarra godhe gootii jechuudha bakka walumaa. Kanuma jireenya hin qabdu kan biraa Jireenya kan biraa qabdu ko ergama kan biraan qabdu ko biyya lafaarra yeroo ture Kiristoos maal gochaa ture? Fayyina fooniis laachaa ture. Fayyina lubbuus kenneera. Fayyina lubbuu wangeela hin beekne wangeela lallabee jechuudha.
nyaata foonii kennaa ture. Beela foonii baasaa ture. Beela lubbuus wangeela lallabee baasaa ture. Manni kiristaanaas ergamni ishee kanuma Kiristoos dhaqa waan biraan qabdu kun. Isatu hundeesse waan ta'eef kansaati waan ta'eef kansaa wantuma kansaa ta'e raawwachuu qabdi jechuudha manni kiristaanaa. Kanaaf beela'oota foon lubbuu yookaan immoo dhukkubsattoota lubbuu wangeela lallabuudhaan fayyina kan ta'e jireenya kan ta'e dhiiga isaa foonsaa kennuudhaan dhiiga isaa qiccee foonsaa murtee sooruudhaan gara jireenya bara baraatti qopheessiti. Warroota beela dhukkuba foonii qaban immoo bishaan qulqulluudhaan fannoodhaan yookaan immoo muka Kiristoos irratti fannifame fannoo qulqulluu sanaan muka jireenyaa jechuudha. Sanaan imnatiidhaan yookaan immoo biyyoo qulqulluudhaan dhibee isaanii irraatii yookaan dhukkuba isaanii irraatii madaa isaanii irraatii akka isaan fayyan taasisti jechuudha. Kana hojjechaa akkuma jalqaba kaasne hanga yoomitti hanga Kiristoos dhufee kabajaan ishee fudhatutti. Isheen kun fakkeenya mana kiristaanaa yookaan immoo mana qulqullummaa isa kamiiti waan taateef isa samiiti waan taateef jechuudha. Hin fudhataa jechuudha. Haga sanaatti garuu hin jiraatti. Gaafa jiraattu kana amma gaa Kiristoosii wajjiniin hariiroo isheen qabdus gaafa laallu poozitiivii kana qofaadhaan yookaan immoo kallattii isa kana qofaadhaanis immoo miti. Kallattii qormaataatiinis ilaaluu danda'u qabna. Qormaatatti hin dhufnaa. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jetti tawaayidoon wangeelaa barsiisa.